Kurada la kuda tokko bara kuma lama fikdami afur kabajamoo daawwattoota OMN Odursun hanga footoo doosinitti maam. Golaan baay'ee dandoo injifannoo Adawaa Finfinnee birbirsa goorootti ijaarame guyyaa irraa eebbifame. Konferansiin nageenyaa fi galateeffannaa musliimoota Itoophiyaa Oromiyaa istaadiyeemii magaalaa Jimmaatti adeemsifameetii jira. Kabaja waggaa kurnaffaa hundeeffama OMN ilaalchisee sagantaa tamsaasa kallattii OMN qopheesse irratti dubartoonni Oromoo marii taasisan. Aangawoota ministeera haajaa alaa dabalatee jilli qondaalota Ameerikaa garaagaraa of keessaa qabu wiixata Finfinnee akka galu ibsameetii jira. Kabajamoo daawwattoota OMN kun hanga footoo oduutiin guutuun oduu har'aaf qopheeffannee itti aanee dhiyaata. Harri guraandhala kudha tokko bara 2024 akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu galgala kanaaf qabanne isinitti himnaa oduu kan isinitti himani wabii tilaa'uun. Godambaan yaadannoo injifannoo Adawaa Finfinnee birbirsa goorootti ijaaramee guyyaa irraa eebbifame. Injifannoon Adawaa injifannoo kabajaa fi eenyummaa uummattoota Itoophiyaa fi Afrikaa jedhamuun himama. Jeneraalota lola Adawaa lolchiisan 11 keessaa 9 Oromoo yoo ta'an Baalchaa Abbaa Nabsoo, Gabayyoo Gurmoo, Raas Mokonnoon Guddisaa, Raas Mikaa'elii fi kanneen biroo gootota lola Adawaa irratti injifannoo Afrikaanota boonsuu galmeessanidha. Godambaan kun lafa hektaara 5 irratti kan ijaarame ta'uun ibsamee jira. Godambaa kana keessatti jeneraalonni waraanaa Adawaa hoogganan 12 maqaa guutuu isaanii, seenaa isaanii fi gahee isaanii waliin siidaan isaanii tarree galee keessa dhaabbateeraaf. Godambichi balbala 8 kan qabu yoo ta'u balbala lixaa, balbala kibbaa, balbala kaabaa, balbala bahaa, balbala injifannoo, balbala paan afrikaanizimii fi kanneen biroo kan qabu ta'uun isaa ibsamee jira. Galmoonni garaagaraa godambicha keessatti kan argaman ta'uun ibsamee jira. Godambaan yaadannoo injifannoo Adawaa magaalaa Finfinnee keessatti ijaarame kun uummattoota Itoophiyaa fi Afrikaaf mallattoo fi yaadannoo bilisummaa jedhamuun himamaa jiraatus Godambaa keessatti barreeffamni afaan Oromoon dabaalamuu dhabuun komii kaasaa jira. Konferansiin nageenyaa fi galateeffannaa musliimota Itoophiyaa Oromiyaa istaadiyeemii magaalaa Jimmaatti adeemsifamaa jira. Sagantaa galateeffannaa fi nageenyaa kana irratti qaamota walqixxummaa fi bilisummaa amantaatiif qabsaa'aa turaniin aarsaa kaffaltaniif galatoomaa jedhamee jira. Guutuu gabaasa kanaa Siraaj Sabaaf akka taanutti isinitti hima. Nageenya tokko hayaadhaan 2 wayyaadhaan 3. Allahu Akbar. Hayaa fi nageenyaa fi wayaa abbaatu fudhatteega maal jettan jedhan. Sagantaan galateeffannaa fi nageenyaa kun qabsoo hawaasni musliimaa sagaleen keenya haa dhagaamu jechuun gurraandhala bara 2004 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa jalqabee adeemsaa tureef galata galchuu akkasumas xiyyeeffannoo nageenyaaf laachuuf akka ta'e ibsameetii jira. Konferansii nageenyaa fi galateeffannaa guddaa kana irratti hooggantoonni majlisa Itoophiyaa, naannoleen godinootaa fi aanaalee akkasumas qondaalonni mootummaa, hayyoonni amantaa musliimaa, miseensonni paarlaamaa irratti argamaniitii jiru. Konferansii guddaa musliimoota Itoophiyaa kana irratti pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Dr. Sheikh Haji Ibrahim Tufaa, hayyoota amantaa musliimaa kanneen akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa, Ustaaz Yaasin Nuuroom, hayyuu seenaa Ustaaz Ahmad Diin Jabal, Dr. Sheikh Jeelaan Kadir dabalatee hayyootaa fi hawaasni musliimaa kumootaan lakkaa'amuun istaadiyeemii guutuun irratti argameetii jira. Pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa godina Jimmaa Haji Hamzaa Muhammad Nuurii fi pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Jimmaa Sheikh Muhammad Amin Tamaam haasaa baniinsaa konferansii kana irratti taasisaniin keessummoota konferansii kana irratti argamaniin baga nagaan dhuftan jedhanii qabsoo hawaasni musliimaa walqixxummaa fi bilisummaa amantaatiif taasisaniif galatoomaa jedhaniitii jiru. Nageenyi guutuu Itoophiyaa keessatti akka mirkanaa'u gochuun fedhii uummata musliimaa ta'uu ibsanii hawaasni musliimaa bakka jiru hundatti nageenya buusuuf hojjechuu qaba jedhaniitii jiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Najiib Abbaa Raayyaa fi bulchaan bulchiinsa godina Jimmaa obbo Tijaanii Naasir haasaa waltajjii guddaa hawaasa musliimaa kana irratti taasisaniin keessummoota hundaan baga biyya argama bunaam Jimmaan nagaan dhuftan jedhanii hawaasni musliimaa yeroo dheeraa walqixxummaa fi bilisummaa amantaatiif qabsaa ture har'a bu'aa qabsoo isaa dhandhamuu jalqabee jira jedhan.
Bulchaan godina Jimmaa obbo Tijaanii Naasir qabsoo uummata muslimaa sagaleen keenya haa dhagahamu jedhu keessatti aarsaa olaanaa kafalanii walqixxummaa fi bilisummaaf qabsaa'aniin aarsaa kafaltanii galatoomaa jedhaniiti jiru. Hayyuun seenaa Ustaaz Ahmadiin Jabal haasaa taasisaniin abbaan Jifaar bara jireenya isaaniitti sadarkaa idil addunyaatti biyyoota garaagaraa wajjin dippiloomaasii gaarii uuman hojjetaa turuu isaanii eeranii biyya keessatti ammoo sabaa fi sablammootii Itoophiyaa keessa jiran hammachuun nama beekamanidha jedhan. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa haasaa taasisaniin ammoo nageenyi jabeenyaam nageenya wayaa fi kabaja abbatoo ofirratti eega jedhaniiti jiru. Amsitan koomaaji nageenyi qabeenya waa sadii abbatoo ofirratti eega. Nageenya tokko hayaadhaan lama wayaadhaan sadii. Allahu akbar. Hayaa fi nageenyaa fi wayaa abbatoo ofirratti eega. Maal jettan jedhan? Pireezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Dr. Kabajaa Sheek Haji Ibrahim Tufaam qabsaa'ota walqixxummaa fi bilisummaa amantaatiif waggootaaf qabsaa'aa turan galateeffatuun hawaasni muslimaa tokkummaa isaa jabeessuun gara fuulduraatti akka tarkaanfatu dhaamaniiti jiru. Dhuma irratti Yuunivarsiitii Islaamaa Abbaa Jifaar ijaaruuf dhagaan bu'uuraa Dr. Kabajaa Sheek Haji Ibrahim Tufaatiin magaalaa Jimmaatti kaa'ameeti jira. OMN dhugaa uummata Oromoo dhokate baasee ifatti agarsiisuu keessatti gahee leencaa taphateera taphachaa jira jedhan dubartoonni biyya Ameerikaa jiraatan jalbultii kabaja guyyaa hundeeffama OMN waggaa 10ffaa ilaalchisee marii OMN waliin taasisaniin dhiibbaa fi haalota adda addaa keessa jiraatus waan mudate mara danda'ee as ga'eera kan jettee addee Baayyuu Booranaa ifa miidiyaa kanaan arginee dhaamsuun qabnu jettii guutuu gabaasa kana akka ta'anitti isinitti himna. Adde Baayyuu Booranaa ifa miidiyaan argine dukkanatti deebisuun qabnu kan jettu OMN miseensa ta'uun karaa salphaan akkaataa salphaatti dhaabnee umurii isaa dheeressuu ni dandeenya jetti. Haala amma keessa jiru kana keessatti arguun feenu kan jettu Adde Baayyuun yeroo ormii miidiyaa xixiqqaa hanga gurguddaatti jabeeffataa jirutti miidiyaa tokkicha kana laaffisuun keenya sirrii miti jetti. Yeroo ormi miidiyaa qabu guddisuun miidiyaalee jalaan hundeessaa deemutti OMN uummata miliyoonaan of duubaa qabu haalota akkasiin muddamuu hin malles jetteetti. Adde Duulee Dirribsaa miidiyaa dhabuun mirga ofii dhaban falmachuu dhiisuudha kan jettu warri aarsaa adda addaa kaffaluun OMN har'a akka ga'u taasiftan marti galatoomaa jetteetti. OMN haalota ulfaatoo adda addaa keessa ta'ee osoo harkan kenniin kanarra ga'ee kanneen tumsitanii ga'ee keessan baataa jirtaniif hojjettoota dhaabbatichaa utubuun har'aan ga'anis galateeffatteetti. OMN dubartootaaf miidiyaa hiree kennedha jetti Adde Duulee Dirribsaa. Mirga saba isaaniitiif bu'aa akka ta'an dubartoonni baay'een agarsiisaniiru, dubbachaa turanii, mul'isaa turanii. Ispiriyaansii waggaa 10 jechuun salphaa miti. Dura miidiyaa akkas dhaabbatee iddoo hundumaatti mirga sabaatiif dhaabbatee mirga sabaaf mirga ijoollee mirga dhaloota hundumaatiif miidiyaa dhaabbate keessatti dubartoonni sagantaan jabaa fi uummata bal'aa hirmaachise qophaa'aa jiraachuu kan himtee waliin baanee dhaabbachuun tokkummaa keenya agarsiisuun miidiyaa keenyaa tumsinuu jettee jirti. Akkasuma OMN deeggaruuf jabeessuuf hojjechaa jiraachuu kan himtu Adde Baayyuu Booranaa uummata keenya haala gaariin dammaqsaaf dhaamsa dabarsaa jirraa jetteetti. Yaannee karoorfannee itti deemaa jirraa. Uummata keenya sirriitti dadammaksina abbootii keenya akka qabeenyaa ijoollee keenya dargaggoota keenya dubartoota qofaa osoo hin taane guddaa xiqqaa osoo hafin yaada keenya afaaniinis ta'ee waraqaa barreessuudhaan akka kaka'umsa guddaa qabaatan akka daa'imni keenya lubbametti bakka itti cimnee daa'ima kana akka hambifannu akka fayyifannu jennee hojii guddatti deemaa jirra. Akka tasaa ta'eetiin ani waggaa 4ffaa isaa as ture. OMN laaffisnee dukkanatti deebi'uun qabnu kan jettu Adde Baayyuun miseensa ta'uun YouTube fi Facebook OMN subscribe taasisuun karaa salphaan tumsinu jechuun dhaamtee jirti. Jedhee dhaamsa dabarfachuu barbaada. Namni xiiqii qabu xiqqaa guddaa hin qabu. Dubartii dargaggoota manguddoo abbootii amantaa hundumtuu ka Oromoon ammate jechuudha. Kun hundinuu guyyaa san nuu bahaa. Xiiqofnee akka walitti dhufnu haa taatu isaan waliin galanii isaan gosa gosaa isaan adda adda ka jedhu san cabsinee tokkummaa keenya tokko ta'uu kennaa OMN duukaa dhaabannee haa argisiifnu nurraa hafinaa akkuma duneen jettee guyyaa san kalandara keessan sirreeffadhaa hojii keessan
bilbiladhaa heeyyama fudhadhaa guyyaa tokkummaa guyyaa bareedinaa guyyaa ciminaa guyyaa seenaan akkuma guyyaa duraa itti jijjiiramu akka nuuf ta'u isiniif dhaamsa dabarfachuu barbaada. Kabajni waggaa kurnaffaa OMN bitootessa 2 bara 2024 Minnesota dabalatee guutuu kutaalee addunyaa keessatti kabajamuuf qophiin uummataan taasifamaa jiraachuu hawwan kunneen dhaamaniiru. Yooyyaa daawwattoota keenya. Irreen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork isin ta'uu keessan yoomillee qalbiidhaa isin baduun qabu. Ammallee miidiyaa keessan kana itti ufsiisuuf wabiin isinuma ta'uu ni hubattu jennee amanna. OMN maallaqaan tumsuuf filannoo harka keessan jiru keessaa tokko isin yaadachiisuu feena. Karaa PayPal OMN maallaqaan tumsuun filannoo keessan isa salphaadha. Kutaa addunyaa kamiyyuu kan jiraattan kana gochuu dandeessu. Yeroo daqiiqaa 2 hin caalle keessatti karaa PayPal OMN'if maallaqa erguu dandeessu. Adeemsan isinitti himu kana hordofaa. Jalqaba Facebookii OMN dhaqaatii hidha yookiin liinkii PayPal jettu tuqaasa. Donate Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan jedhu gaditti hamma maallaqa arjoomuu feetanii galcha. Ittaan saatii make this on monthly basis sanduqa jedhu tuqaasa. Amma immoo emailii fi passwordii akkaawuntii PayPal keessanii bakka isin gaafatutti waan isin gaafatu guutaatii gumaacha. Yoo PayPal akkaawuntii qabaachuu baattan immoo amma kana uummachuu dandeessu. Tarkaanfii hanga maallaqa gumaachuu feetanii isin gaafatu sanarra yoo geessan donate with credit card bakka jettu tuqaasa. Biyya jirtan lakkoofsa kaardii keessanii fi eenyummaa keessan dabalatee odeeffannoo garaagaraa isin gaafatu guuta. Fiixee dhumaa guca kanaatirra saanduqa lamaan tuqaasa. Dhumarra agree and donate jedhee haga maallaqa gumaachitan bakka mul'isu tuqaasa. Amma Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif arjoomtanii jirtu. Ji'aan arjoomuufis waadaa galtanii jirtu. Miidiyaa keessaniif irree ta'uun uummata keessaniif sagalee waan taataniif ulfaadhaa. Kabaja waggaa kurnaffaa OMN ilaalchisee sagantaa tamsaasa kallattii OMN qopheesse irratti dubartoonni Oromoo marii taasisan. Dura teessuu hawaasa Oromoo Minnesota kan taate Aadde Leeyilaa Abbawaarii ergaa baga jalbultii kabaja waggaa kurnaffaa OMN geessanii uummata Oromoo hundaaf dabarsiteetti. OMN Oromoof ilmoo waggaa 10 waan ta'eef Oromoon baay'ee ittiin boonuu akka qabu dubbatanii jiru. Yaasina san guutuusaa akka ta'antu isinitti hima. Dura teessuu hawaasa Oromoo Minnesota Aadde Leeyilaan Abbawaarii yaada OMN'if kenniteen gaafa OMN hundeessinu bu'aa baay'ee hedduu keessa dabrine walgahii yeroo dheeraaf teennee barbaachisummaa isaa dhugoomsine jechuun warra waliin gadi dhaaban hunda galatoomfattee jirti. Dubartoonni Oromoo immoo OMN'tiin isuu fi tumsuu keessatti jalqaba kaasee hanga ammaatti shoora olaanaa akka qaban eertee ammas itti fufna jette. Waan kana qopheessaa jirra. Garuu humna immoo kan nu ta'anu warruma dhiirota keenya jaarallee kan nu jajjabeessaa jiru. Wanti isin keessa jirtanuu nutti tolaa jedhaniiti nun afoo godhanii fuuldura godhanii ofii isaaniitiin duuba dhufaa jiranii. Kanaafuu namni hundi Oromoonni magaalaa lakkuu jirtanuu. OMN gadi dhaabuuf carraaqqii fi aarsaan godhamaa ture salphaa miti kan jette Aadde Leeyilaan ammas kana caalatti cimnee tokko taanee miidiyaa kanatti fufsiisuu qabna jechuun uummata Oromoo hundaaf dhaamte. Dubartii biraa tamsaasa kallattii kana irraa qooda fudhatte Aadde Hamdiyaa Daawud qophiin kabaja waggaa kurnaffaa hundeeffama OMN Ameerikaa Minnesotatti haala gaariin qophaa'amaa jira jette. Hawaasni keenya bakka jiru hunda OMN itti dhiyaatee rakkina hanqinaa fi jabina jiru hunda sirreessaa deemuu qaba malee dogongora xiqqoo takka ilaaluun sirrii miti jettee jirti. Namni waa hojjetu beektaa iddoo dogoggora. Namni ganna 10 hojjettee dogoggoruu baannaan immoo hojiitti hin jirtu jechuudha. Hojii sirriitti hin jirtu jechuudha. Siigantee anamma dhiyoota namarsaa hawaasa gubbaratti akka deemaa jirtu agartee hawaasa kiyya kanan keessaa dhufeetti OMN itti mufate. San jechuun beektaa Oromoo wanni ani as taa'aa jira OMN koottaa gargaaraa dhaabbadhaa jechaa jira maaliif jennaani OMN kan Oromoo maraati. Namni yeroo halaala ilaalu beektaa waan tokko hubata waan tokko hubatu. Itti dhiyaadhaa OMN Oromoon ala bakki dhaquu danda'u hin jirtu. Aadde Hamdiyaa Daawud kan jette OMN Oromoon Oromoof dhaabbate waan ta'eef seenaa miidiyaan kun hojjete dhaadhissinee aadaadhaan faayamnee kabaja waggaa kurnaffaa OMN irratti qophaa'aa jira jettee jirti. Oromoonni Minnesota jiran qophii kabaja waggaa kurnaffaa OMN kana irraa akka hin hafne yaamicha taasiftee jirti.
Godina Harargee Bahaa Naabadannoo gandoota adda addaa keessatti uummanni beelaan miidhamaa jiraachuu jiraattonni OMN itti himan. Jiraataan OMN dubbisee araddaa Incinni dabalatee araddaawwan biroo keessa beelli ulfaataan jiraachuu hima. Bara darbe keessa midhaan osoo margi nafuun yeroo ammaa beela jabaaf uummata saaxiluu himan. Uummanni hanga yoonaatti deeggarsa hin arganne kan jedhan jiraattonni deeggarsa namoomaa hatattamaa barbaannaa jedhaniiru. Weellisaa Sa'aadawwal kan osoo mana murtiitti hin dhiyaatiin waggoota 3 lakkoofsisuuf deemu guraandhala 9 bara 2024 mana murtiitti dhiyaachuu maddeen himan. Namoonni 2 ragaatti ba'uu kan himan maddeen itti dhiyeenyaan hordofan ragaa sobaa qindeessanii irratti dhiyeessanii jedhan. Manni murtii guyyoota dabalataa 20 beellama irratti qabee jiraachuu himaniiru. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Walloo akka gadi lakkifamaniif kallattiin sadarkaa federaalaa irraa kaa'amee ture kan jedhan maddeen bulchiinsi sadarkaa godinaa hidhamtoota kana gadi lakkisuu dhiisee hangarraa tursiiseera jedhan. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Walloo badii fi murtii seeraa tokko malee mana murtiitti osoo hin dhiyaatiin hangarraa hidhamanii jiru. Taphni waancaa Afrikaa 34ffaan Koot Divaaritti gaggeeffamaa ture har'anii goolabama. Sagantichaan taphni Naajeeriyaa fi Koot Daayiver gidduutti gaggeeffamu morkii cimaa fi hawwii olaanaan kan eegamudha. Kaleessa galgala tapha sadarkaaf gaggeeffameen Afrikaan kibbaa rukuttaa adda bahinsaa 6-5 Riippaabilik Dimokiraatawaa Koongoo injifachuun sadarkaa 3ffaan xumurtee jirti. Aangawoota ministeera haajaa alaa dabalatee jilli qondaalota Ameerikaa garaagaraa of keessaa qabu wiixata Finfinnee akka galu ibsame. Xiyyeeffannoon jila kanaa yaa'ii gamtaa Afrikaa akka ta'e kan ibsame yoo ta'u, turtii isaaniitiinis qondaalota mootummaa Itoophiyaa wajjin ni mari'atu jedhameera. Waggoota dabran keessa Finfinneetti deddeebi'aa kan turan ministeera dhimma alaatti qondaala dhimmoota Afrikaa kan ta'an Moolii fi akkasumas gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa ambaasaaddar Maayik Hamar jila kana dursu. Ibsaa waajjirri dhimma alaa Ameerikaa baaseen adde Moolii fi turtii isaanii Finfinnee kanaan aangawoota Itoophiyaa waliin dhimmoota waloo fi naannichaa kaasuun ni mari'atu jedhame. Jilli qondaalota Ameerikaa olaanoo wiixata guraandhala 12 bara 2024 Finfinnee galuun guyyoota 6 turu kun bakka bu'oota ministeera dhimma alaa fayyaa fi dhaabbata gargaarsaa biyyattii kan of keessatti hammatedha. Jilli kun yaa'ii gamtaa Afrikaa torban dhufu keessa Finfinneetti taa'amu irratti dureewwan biyyaa fi ministeerota akkasumas aangawoota olaanoo gamtichaa wajjin akka mari'atan ni eegama. Jila Finfinneetti malu kana keessa aangawoota ministeera dhimma alaa biyyattiin alatti qindeessaan US Global Aid fi qondaala olaanaa biiroo nageenya fayyaa addunyaa fi dippiloomaasii Dr. John Kenga Song akkasumas hooggantuu ittaantuun USAID damee Afrikaa Monde Muyangaawaa fi kanneenis keessatti argamu. Yaa'iin dureewwan gamtaa Afrikaa 37ffaa sanbataaf dilbata dhufu kan gaggeeffamu hogguu ta'u, isaan dura garuu walgahiin mana maree hojii raawwachiiftuu biyyoota miseensota guraandhala 14 fi 15 gaggeeffama. Egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun galgala kanaaf qabannee kanneen turanii qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork afoon itti fufuu waliin turtii gaarii qabaadha.